Hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kiyya jechuudha. Amma waa tokko isin agarsiisa jechuudha. Diraamaa ajaa'ibaa tokko na hordoftu. Yaada hiriyoota koo lamaanii isin dhageessisa jechuudha. Hiriyaa lama qaba. Hiriyaan koo tokko biyya Arabaa jirti, tokko immoo Itoophiyaa keessa jirti jechuudha. Kanaafuu mee waan isinitti himachu yaada isaanii akkamitti akkanaa kennan jechuudha. Waan isaan mariisisa ishee biyya keessaa fi ishee biyya Arabaa jirtu jechuudha. Namoota lama yaada isaanii wal bira qabee isin dhageessisa jechuudha. Kanaaf amma ishee biyya keessaa fan bilbila. Diraamaadha baay'ee way diraamaadha. Diraamaadha waan ta'eef agar dhumaan na hordofa. Waameera ishee biyyaati. Kun ishee biyyaati dhagaa yaada ishee biyyaati. Waa'ee jireenya kun ishee faana mari'adha jechuudha. Hello. Caaltuu akkamii? Nagaa qabdaa jirta? Ani baay'ee nagaa ku galata waaqa akkamati? Hojiin akkamsitti jiramee ganni kun akkamii? Waasii mari'adha dheene yaaboo. Maal jettaan yaga amma kana ka'ee iddoo ta'e deema jedheeni maal na gorsitame? Mucaa kiyya waggaa lama ta'aa jirti. Kana booda waanuma dhibu tokko illee hin jiru. Waggaa lama taati. Yaa waggaa 3 gaafa taatu immoo holmaa daa'immanii illee hin seentii nama rakkistu. Kanaaf amma ni deemuun barbaade bakka. Eessa? Biyya Arabaan deema ka. Chuma ture dura sammas nannaqa maarree. Jireenyi sitti ulfaate. Yaa jireenya illee natti hin ulfaanne garuu waan hin jalqabe xumuruu waan hin barbaadee fi wanta ni jalqabee jiru sun na xumuramuu didee kanaaf jecha immoo waggaa lama deemuu barbaade waan jalqabe sana beektamti. Eegaa dhimuma sana akkish birriin amma yeroo kana birriinis argamuu didee bakka. Hojjetame jireenyarraa hafuu waan didee amma kana murteesse jechuudha. Kanaaf jedhan si bilbile yeroo hundumaa hirriba na dhorka bakka waa'een kun naaf hin xumuramu ani birriin argadhu. Kanaaf amma bakka of amansiisee waggaa lama niin deemaa jedhee murteessee jira. Mucaa kiyyaallee harmee kiyyaaf hin kenna. Waggaa lama maaltu ta'ame? Murteessitee taanaan deemi. Bakka rakkoon qabu miti wanta yaada kan biraanaa qodduun qabdu miti ani immoo murteessee malee deemuudhaaf yeroo baay'ee obsee naa xumuramuu didee beektaa. Bakka ishee erga murteessite anumaa gochuu hin danda'u. Qacaadii kiyya galatoomi caa hojiirra jirtu natti fakkaata. Kaastomarii dhaabdee na haasofsiisaa jirta. Bakka yeroo biraa si bilbila ishii. Ciao. Ageessamiti kun ishee biyya keessaatidha. Waa'ee biyya Arabaa faana haasa'een ka'ee erga murteessitee deemi kaayii si xumuramu erga baatee erga maallaqas dhabdee deeminaan jettee jirti jechuudha. Yaada ishii dhageessanittu yaa waan tokko illee naan keenye waan tokko nan gorsines kallattiidhumaan deeminaan jettee jirti jechuudha. Amma immoo ishee biyya Arabaa jirtuufan bilbila jechuudha. Kakuna irratti rafaarti. Ishee biyya Arabaa jirtuufan bilbila. Isheenoo yaada akkamii na gorsiti? Isheeni maal na gorsiti? Namoota lama wal dorgomsiisaa jechuudha yaada isaanii. Bilbilli ishii waama. Na hordofa kaastee jirti. Boontu akkamii? Jirta habiibti. Nagaa keetii? Meeqam ho'i kun Dubaay kun akkam? Baay'ee ho'amti? Yaa ogaan ho'eenoo hojiin akkamii? Hojiin akkamii? Madaamiin akkamii? Ati immoo madaamii gaarii argatte bari maal godha? Kanaaf gara biyyaayyuu hin galtu moo akkamaree?
mana jijjiire my god maaliif mana jijjiirte re madaamin kiyya natti jijjiiramte maallaqa na dhowwatte sorry madaamin kee dur gaarii turte amma mana itti galte yoo mana qaaxaluu ijoollee torba qabu ijoollee torba xinma araasis qabu daayiparii kan uffattu wi waaqni si haa gargaaru maal akkamitti jirte reemma kan hundumaa si faana nama kudhan besma si wajjin nama kudhanii maal si godhagaa obboleetti kiyya habiibti galbii yaa kontiraata kee xumurate galuu yaadi maalee maal godhaa miti ani waa baakshin si dhiphisa waan tokko si mareedha jedheen isaanuma too dhiphattee jirta isaanuma kallattii mayorsi bilbilu murir jette taarrammoo beekta miti gamaan si kana haasaa miti hiriyaan kiyya tokko sida tokko immoo caaltuudha caaltuus gaafadhe marisiiseen ture sillee marisiise jedheen dhimma kanaan dura jalqabee sana beekta miti naa xumuramu dideeshi haga yoona jechuudha maallaqanii dhabee yaa maallaqa argannu gaa jireenyumatti xumurraa irraa afaa argachaa hin jirru maallaqni irraa fuuma didee naa xumuramu didee bakka birrii eessaa akka fidee xumuru na wallaalee kanaaf biyya arabaa waggaa 2 deebi'uu barbaade maasi yisi sere mara ko ka waggaa 2 duras biyya arabaa dhaqee rawo ana farada bontu maltaade oto an siti enjedati mo biyya arabaa dhufu yaadda itta ana ta'u maal wanti sun guyyaa fedhe xumuramu malee deemini wantu maal jetta margi jalqabame waggaa tokko dabar waggaa tokko quutu akkana dhaabbatee hafe itti humti uffisame itti wanti godhame hin jiru maallaqni dhufa jedhee dheega hojii gaariin dhufa jedhee dheega maa barra kana keessa hojiin illee hin jiru bakka waanuma jireenya kana wal qabatee qaala'insa wal qabatee waanumti argamu bu'aa dhabame beekta fayyaa qabaannaan hingaa mucaa kee guddifadhu akkam naan jetta ati qoy tee maar ko ga waggaa 2 daa'ima kee waggaa 2 ta'aa jirti waggaa 2 taatee sabooda waggaa 3 olma daa'imanii sentin baratti 0 kg bara maaluma rakkoon jirame guddatte kana caala oolu maalta waggaa 2 deemee yoo hojjedhame maaluma side effect qaba jetteetu na didda anuton sitee manuma konjiraadha kaanii fi yaaddoo mana koo dhiisee hin deemu oton sitee jedheen hawaanii achi taa'e jette bakka waan akkasiinan gaafatini ani deemisiin hin jedhu ammatti waan nyaatte hin dhabne miti maal rakkatteetta isaa galata waaqa ammatti waan nyaadhe hin dhabne waan dhugu hin dhabne kan biraa hojjechuuf hin deema malee ni sirkaa kan bannee isteen deemini nanni maasirri fumataa kuna dhukkubse bakka yaadichisti galgalansi bilbila bakka ciao argitanii miti waan isheen jettu dhaquma afaan koo na cufte isheen immoo dhaquma afaan koo gixxim goote cufte akkuma nan dubbachisne anotoon si ta'ee jedheen hawaa dhuguma qaaxaloodha biyya arabaa bardee maal abba tirfii kun ko raafaadha tirfiidha galee kana godhaa maalin godhaa deebi'een kana xumura jechuun osoo isa qooxirraan buusa jedhanii ni boobaa jalaan nama hafaa jedhanii amaariffisa የቆጡላ ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች jedhamu dhugaadha yaanni ishee isa sirka jiru akkan dhabne isa kan biraaf jettee dhugaa isheetti argitan dhuguma isheetti anis yaada isaanii lamaan tilmaamuu fini bilbilee kamtu irra naa yaada jedhee adda baafachuufan bilbilee malee yooma murtee mataa akka wallaale gadi qabee kan nama gorsuu fi irra keessa kan nama gorsu jira keerlasii ta'e kan yaada kee murteeffatte dhaqisiin jedhu jira kan immoo noo asirrii miti yaanni kee jedhu jira argitanii hiriyoota lamaan keessa argitanii
waan nyaattu qabda, waan dhugdu qabda. Taa'ee mucaa kee guddifadhu. Inni ati jalqabde yeroo barbaadde xumurama mana kee dhiistee mucaa kee dhiistee deemini. Sakan biraan fudhattee of harkaa kan dhabdeetti. Thank you so much. I love you both. Galatoomi namni akkanaan nama gorsachuu. Dhuguma dhugaa dubbachuudhaaf waan tokko harkaan gaattee kaatee harkaan gaatte sana keessee kan biraan fudha yoo jettu isa sana dhabdee eegda. Kun beekamaadha jechuudha. Waa tokko jammaree namni tokko hojii tokko jammaree kan mana ijaarsa tokko jammaree yoo xumuramuu fi baate dhiisee mana isaa dhiisee jireenya isaa dhiisee biyya Arabaa deema. Yoo biyya Arabaa deemu immoo mana isaa sin dhabaa jireenya isaa sin dhabaa harka duwwaa ganaa zeeroo irraa ka'e tokko jedhee guddachuu jalqabaa jechuudha. Kanaa mannaa jireenya isaa suma harka isaa keessa jiru qabatee inni sun guyyaa waaqni jedhe haa xumuramu. Waan nyaattu hin dhabiin waan dhugdu hin dhabiin hojii ittiin jiraattu hin dhabiin. Garuu tirfiidhaaf jecha waan biraa kuufachuuf jecha jireenya ofii gatanii deemuun hin barbaachisu. Kana ergaan kiyya isiniin jedha. Thank you.